gaafii nama ajaa'ibu baay'ee gaafii nama yaachisu nam tokko osoo hin beekin obboleettii isaa fuudhee turanii ilma argatanii ilmi kunillee sadarkaa fuudhu gahee ganaa achirratti obboleettii teeti jedhanii odoo hin beekin nama obboleettii ofii fuudhu. Amanaa hawaasa daawwatutti akkamitti hin beekne obboleettii ofii wajjin guddate ta abbaa isaatii ta haadha isaatii akkamitti hin beekne jechuu danda'a. Akka itti hin beekne hin jiraata. Fakkeenyaaf namtittiin takka asitti heerumti gurbaaf intala deetti haa jennu yookaan asitti gurbaa gattee gara biraa deemtee heerumti. Gurbaan asii kuniif intalli gara biraatti deette kun waliin beekan walitti dhufeen hin jiru mana barumsaatitti wal argan. Isilleen abbaa biraa himatti gosa biraa himatti. Mucalleen abbaa biraa himata gosa biraa isin deemte gara biraatti heerumte. Kasan caaluu dhageenye ilma haadha ofii odoo hin beekne fuudhe. Ilma haadha ofii fuudhe odoo hin beekne. Kasan caaluu abbaa intala ofii fuudhe odoo hin beekne. Amma daawwattoonni namni akkamitti obboleettii ifuu fuudhuu danda'a? Argame namni odoo hin beekne obboleettii fuudhuun argame. Namni odoo hin beekne haadha ofii fuudhuun argame. Namni odoo hin beekne intala ofii fuudhuun argamee jira. Akkamitti yoo jettan fakkeenya obboleettii isinii kaasee jira. Namtittiin asitti hin deetti ilma asi gattee deemti. Gara biraa deemtee ilma nama biraatti heerumtee argatte. Waliin beeka walitti dhufeen hin jiru. Mana barumsaatitti wal argan. Diyaaspooraadha biyya alaatitti wal argan. Isilleen gosa biraa himatte abbaa biraa himatte innillee abbaa biraa gosa biraa himata wal fuudhuun normaalima. Yookaan obboleettii hoosisaatu jiratu wajjin hodhan. Akkamitti immoo ilmi haadha fuudhe yoo jedhame hoo? Akkamitti ilmi haadha fuudhe? Isin deettee gurbaa biraa deemte. Gurbaa namticha biratti deettee biraa deemte. Gurbaan guddannaan biyya alaa bahe. Isilleen hin dalagadha jettee biyya alaa baate. Subhaanallah. Wal baratanii isimaa guddootan gurbaan kun jaalate. Akkuma mootummaan Faransaayii Imaam Makroon ka jedhamu kun amma barsiiftuu isaa ta isaarra waggaa meeqan guddoo fuudhee of jalaa qaba. Haati manaa Imaam Makroon ka jedhan namticha mootummaa Faransaa ka amma jiru kun haati manaa isaa barsiiftuu isaati. Isa barsiisaa turte. Eegas isin hin jaalatte haadha manaa isaati. Namtittiin asitti deemtee gurbaa kan asitti deemtee biraa deemtee gurbaan guddatee biyya alaa bahee haati illee dalagadha jettee wal baratanii jaalate. Namtittiin guddoo kana jaalate. Eegas yoo fuudhee galeen wal odeeffatanii jedhan haadha ta'utu argame. Tayyib abbaan hoo intala akkamii fuudhuun argame? Abbaan intala ofii akkamii fuudhamoo jedhame haadha manaa fuudhee haadha manaa tana daa'ima wajjin gadhiise yookaan ulfaan gadhiise. Isin deemtee deettee inni biyya alaa deemee intala tana immoo ta inni ulfaan gadhiise yookaan daa'ima gadhiise kun guddattee eessumni isii alatti waame. Abbaan kunillee ala deemee intalli sunillee guddattee eessumni alatti waamee abbaan mucattiitii fi eessumni mucattii kun jaalalleedha. Eessumni mucattii kun nama duraan obboleettii isaa fuudhe ta'uu hin beeku. Intala obboleettii xiyyaatu jiraasee jaaladhaa sii kenna jedheeni itti heerumsiisee abbamatu intala ofii fuudhee jira odoo hin beekne. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kanaaf jecha abbaan intala ofii fuudhuu obboleessa obboleettii fuudhuu ilmi haadha ofii fuudhuu karaa hin beekneen haguma fedhan nama 20-30 illee walirraa qabaatan ilmaan achi duraa karaan beekneen waan dogongoraan argamteef tama abbaatii sa'aatii kanarraa addaan yaa'uu qaban. Sa'aatii yeroo sekondii dhagaame sanitti zamana nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam obboleettiin hoosisaa argamte Uqbaa jedhaniini walirraa horanii oduma wajji taa'u jaartii wayii itti dhufte harumanaa isaa wajjin odoo inni taa'u. Bara obbo ilma kiyya barsiif isillee walitti qabee isin hoosise jettee harma kiyyaan hootanii guddatte. Achumaan gara rasuula rabbii deeme sallallahu alaihi wasallam.
كيف وقد قيل إيه قبل دي أمال تجرى رجع ويت مثلا الديان نمن ودون بين أدادا وفي فود نمن ودون بين رحم وفي فود ربي توقو حرمت عليكم أمهاتكم جدي ربي قرآنا نما قرآنك هاي الرجع جرى كناف جتة كتر رب إيسا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وان ترى ربنا ما ديس ربنا من قبل وان ترين بسم الله بارك الله فيك أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كناف ربي يا رب من قبل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا دوغونغورا دغوتون دوغونغورا كناف ربي رن وان تري في معصية إيغا دوغونغورا انتهي كتاري معصيان قبل علمي كما أبا كناتي يسين سكوندي كنرى والغدي أدان ياو قبل مالي نكين ننجرو جيتشا والغدي سولي ستلاك جيتشون اللي مبرباتش دورا نكين ننجرو كناتو إيغما جيتشا نعم qabeenya abbeeraa dhaaluun bakka yoo abbaan isaan jiraanne yoo haati isaan jiraanne yoo obboleeyyan isaan jiraanne yoo ilmaan isaan jiraanne yoo maatiin kun abbaan haati obboleeyyan ilmaan ilmaanii yoo kan jiraanne namni isa dhaalu yoo hin jiraanne dhaaluun hin bakka naam haadha manaatiyyaa wal dhabnee si hiika jedheenii eegas immoo rajaatu jedheenii namni nun dhageenye ufuma walitti gallee ni kenni kun jira namni haadha manaa gadhiisee qanii deeffatuu barbaadu raysiisuun waajiba moo sunna irratti ulamaani wal dhaban nam tokko haadha manaa yoo gadhiise deeffatuu yoo deeffatuu barbaade raysiisuu barbaachisa raysiisuun kun waajiba moo sunna irratti ulamaani wal dhaba warraajihu raysiisuun hin barbaachisa wayitii deeffatu kunuu haadha manaatti wal dhabne deeffadhe jedhee raysiisuun hin barbaachisa yoo raysiisin homaa rakkoo miti laakiin deeffatuun kun namni xalaaqee marte deeffatuu hin danda'u tokko nama xalaaqa tokkoffaa xalaaqee yookaan xalaaqa lamma at-talaaqu marrataan xalaaqni raja'a qeebalu rajaatu jedhaniin xalaaqa hin xalaaqa takkas xalaaqa jedhaan sideeffadhe jedhaan takka lammaffallee si xalaaqa jedhaan takkatti sideeffadhe jedhaan lama kalaas carraa kana malee hin qabu tokkoffaa xalaaqa raja'ii jechaan xalaaqa tokkoffaa lammaffaa xalaaquu qaba shartiin nam tokko haadha manaa yoo gadhiise deeffatuun shartii lamaan nam tokko haadha manaa gaa'ilesii yoo jiise ka deeffatuu danda'uun shartii lamaan tokko nikeenni kun nikaha deebisaa qeebalu nikaha tokkoffaa takkas xalaaqa jechuun yookaan nikaha lammaffaa irratti xalaaqame tahuu qaba lammaffaa shartiin iddaan odoon dhumanne tahuu qaba namni tokko haadha manaa yoo xalaaqe deeffatu yoo barbaade shartii lamaan deeffata nam tokko haadha manaa xalaaqe raja'atu jechuun yoo barbaade shartii lama shartiin tokko xalaaqa tokkoffaa yookaan xalaaqa lammaffaa ta'uu qaba jechuun si xalaaqe jedhaan si deeffadhe jedhaan carraa tokko qaba namni kun lammaffaa si xalaaqe jedhaan si deeffadhe jedhaan carraa lama shartiin tokkoffaan xalaaqa tokkoffaa yookaan lammaffaa keessatti deeffatuu danda'a takka lammaffaa immoo odoo ciddaan irraan dhumatin si xalaaqe jedheeni namtittii tanatti xuriin duudaa yeroo sadi odoon dhufin jechuu danda'a si xalaaqe jedhaan haadha manaa ofiitiin odoo xuriin sadi tokko lama sadi jennee odoo xuriin duudaa yeroo sadi ittiin dhufin deeffatuu danda'a xuriin duudaa yeroo sadi itti dhufee ka'ee jennaan yoo xalaaqa tokkoffaaf lammaffaa taate maharii haarawaan nikaaha haarawaan fedha isiitiin deeffata yoo ka duraan immootu xalaaqaa itti fixee lama itti fixee sadaffara jiraatu taate
akka marattu haga nama biraatitti heerumuutti hin deebi'u. Kanaaf jecha karaa gabaabaa tokko xalaaqa tokkoffaaf lammaffaa tahuu qaba. Lammaffaa iddaan odoon dhumatin tahuu qaba. Yoo iddaan irraa dhumate hoo maharii haaraya nikaa haaraya fedha isiiti. Akka intala haarawaatitti deeffatuu danda'a jecha naam. Odoon salaata sunnaa salaataa jiru nam tokko dhufee waajiba yoo natti hidhate. Odoon salaata sunnaa salaataa jiru taya een taya rakkoon qabu. Si salaata sunnaa salaataa jiru nam tokko dhufee waajiba sitti hidhatuun hin taya rakkoo tokkoon qabu. Naam. Rakaa afurtu salaatamin irrattu. Jum'aa booda rakaa afurtu salaatama. Naam. Dubartii biyyaan baadeemte fuudhuun haraami moo halaalii? Dubartiin biyyaan baadeemuuf halaalan taatu biyya taa'uuf haraaman taatu. Dubartii islaamaa yoo taate deemuun dogongora. Maasiyaadha. Laakiin maasiyaa isa wajjinuu fuudhuun hin bakka. Naam.